Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo. Alhamdulillah hani naga goota nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maratti nagahu. Daawwattootan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaatiin waliin barsiisaa. Aappiin kun faayidaa hedduudha isiniif qaba. Faayidaa hedduu of keessaa qaba. Faayidaa isaa keessaa tokko lamaan isiniif hime jechuudha. Inni tokko faayidaa jechuudha daataa keessan akka ajaa'ibatti isiniif qusata jechuudha. Faayidaan guddaan isaadhaa tokko kana jechuudha. Itti aansuudhaan faayidaan isaadhaa fakkeenyaaf yeroo zoomii garaagaraa irratti barumsa garaagaraadhaa baratan jechuudha. Akka namni iimoodhaa fi yookiin miseenjeraan isinitti bilbilee adda isin hin kunne shabakaa aappii barbaadan irraa cufuu dandeessan jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf iimoorraa akka namni iimoodhaan isinitti bilbilee iimoo qofarraa shabakaa cufuu barbaadan cufuu dandeessanii akkasuma miseenjerarraa illee cufuu dandeessan jechuudha. Aappii kana fayyadamtan. Isin galee aappii ajaa'ibaati. Akkasuma daataa keessanillee hedduu takka isiniif qusata jechuudha. Akkasuma aappii barbaadan irraa intarneeta keessan cufuu dandeessan jechuudha. Aappii sanarratti akka intarneetiin hin dalanne jechuudha. Intarneetiin karaa hundaan akka isin jalaa dalagee isin jalaa hin laafne akkasuma isin jalaa illee akka hin dhumne jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Liinkii viidiyoo kan jalaa argattu jechuudha. Liinkii sana irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra gasin fida. Achi booda asirra suuta gadanii deemtu jechuudha. Faayidaa aappii kanaadhaa asirraa dubbifachuu dandeessan jechuudha. Aappii hedduu faayidaa qabudha. Aappii haarawaa jechuudha. Asirra gadi buutaniituma asirratti kanoo daawulood kan jettu dhiirtee irratti kilikni gootanii. Achi booda kanoo aappiin kanoo isa kana neet bilooker jedhama jechuudha. Aappii barbaadan irraa neeta bulukuu godhuu dandeessan jechuudha. Intarneeta akka inni hin dalanne jechuudha. Akkuma asirratti isin jedhe fakkeenyaaf akka namni iimoodhaan isinitti bilbilee fakkeenyaaf intarneeta keessan qusachuudhaaf yaani faayidaa hedduudha qaba. Ni buufattanii anan buufadhee waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu yeroo buufattan ofirratti kilikni gootanii. Achi booda aappiin haala kanaan bifa kanaan nuuf banamuu eegala. Achi booda ani eeggate jechuudha hanga isinii baneefitu ni beeksisa iksii dhootanii baatu. Egaa daawwattootaan kiyya aappiin haala kanaan kunoo isiniif dhufa jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyya yeroo haala kanaan isiniif baname awwala irratti jechuudha dursa raayitii sana oonii ni gootan jechuudha haala kanaani. Yeroo haala kanaan oonii gootan achi booda appilikeeshin kan jedhamu irratti kilikni gootu. Achi booda haala kanaan appilikeeshinoota hunda isiniif baasa jechuudha. Fakkeenyaaf kan neeta irraa cufuu barbaadu san qofaa irraa cuftan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo iimoo ta'e yookiin tuktukii ta'e yookiin ammoo miseenjara ta'e yookiin ammoo waatsaappii ta'e fakkeenyaaf kan barbaadan irraa cufatan jechuudha. Fakkeenyaan isinitti himaa jira jechuudha. Fakkeenyaan isinitti agarsiisaa jira. Amma fakkeenyaaf amma akka iimoon namni natti hin bilbille iimoo qofa neeta ishiidhaa cufuu barbaada jechuudha. Yoo waayifaayi fayyadamtan waayifaayi kanarratti cuftan jechuudha. Yoo ammoo daataa fayyadamtan daataa cuftan. Inni galee warri waayifaayiitti ofirraa cufuu dandeessanii warri daataa ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Kan barbaadan ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Warri daataadhaa daatama kana cuftan kan shabakaa fakkaatu waan. Warri immoo waayifaayiidhaa waayifaayii kana cuftan jechuudha. Haala kanaan kan ni gurraachofti jechuudha. Kan biroodhaa kan runqaalee giriinii kaa'ee jira jechuudha. Kan cufan immoo haala kanaan gurraacha jechuudha. Amma booda amma hangaa fedhe onlaayin irra waan taa'e namni natti bilbiluu hin danda'u jechuudha iimoodhaan. Hangaa waan kana irra galee haala kanaan hiikuutu jechuudha. Inni galee fakkeenya darsiisoo viidiyoo qabaatan yookiin dhimma garaagaraatiif ta'ee marii addarra yoo jiraatan haala kanaan akka namni isin hin jeeqne appilikeeshinii garaagaraadhaa ofirraa cuftanii dhimma keessan hanga xumuratanitti yookiin filatanitti jechuudha. Siistama kana fayyadamtanii daataa keessanillee qusachuu dandeessanii akkasuma akka namni isin hin jeeqnellee fayyadamuu dandeessanii jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee yeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa babbareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Viidiyoo keenyas namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer godhaadhaa barumsa birootiin nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.